Akkam jirtu hordoftoota Raajii Addaa bakka jirtanitti nageenyi koo isin haa ga'u. Akkam jirtu ijoollee Waaqoo guutuu, akkam jirtu ijoollee Jeneraal Taaddasaa Birruu, akkam jirtu ijoollee Jaarraa Abbaa Gadaa, akkam jirtu ijoollee Abbaa Jifaar, akkam jirtu ijoollee Oliiqaa Dingil, akkam jirtu ijoollee Eebbisaa Addunyaa, akkam jirtu ijoollee Usmaayyuu Muusaa, akkam jirtu ijoollee Haacaaluu Hundeessaa. Har'a waan addaa isiniif qabadhee dhufeera. Seenaan isiniif qabadhe bifa asii gadiitiin isiniif dhiyeessa. Dr. Jaaqoob jedhamu hospitaala Nageellee Arsiitti wal'aansa ijaarratti hojjechaa jiru. Muudannoo mucaa Oromoo tokko irraa isaan mudate waan ajaa'ibaati. Mucaan kun waggaa 12 argu ture. Manneen yaalaa garagaraas deemee ture. Yaala gahaa hin arganne gaaf tokko hospitaalli waliigalaa fi meedikaal kolleejjii Arsii Nageellee ogeessota biyya alaa irraa fiduun rakkoo kana bilisaan yaaluuf akka jiru raadiyoo irraa dhagaanii maatiin gara hospitaalaa deeman. Haa ta'u malee rakkoon kun yoo umrii waggaa tokko keessatti hin yaalamin carraa fayyuu gadi bu'aa deema waan ta'eef yaalames carraan jiru xiqqoo akka ta'e ogeessi maatiif ibse. Dhumarratti Dr. Jaaqoob kan yaalu akka jedhii mucaa daa'ima kanatti himi jedhan. Ani leensi ijaa siif jijjiira ifa kan sii kennu immoo Rabbii jedhe. Hordoftoota kiyya boodas tajaajilli baqaqsanii yaaluu erga godhame leensi namtolchee jijjiiramee fi booda yeroo jalqabaatiif maatii isaa fi addunyaa tana arge. Kanaafuu yaa hordoftoota Raajii Addaa nuti waanuma dandeenyu haa goonu. Bu'aan xumuraa harka Rabbii yookaan harka Waaqaa jira waan ta'eef ani nasoodha. YouTube Raajii Addaa subscribe, share, like gochuun odeeffannoo biyya keessaa fi alaa argachuu ni dandeessu. Galatoomaa, isin jaalladha, isin kabaja. Gaafii jaarraa hedduu eenyuun na deebisee gaafii garaa danfoo eenyuun na deebisee mudannoo tasamoo arjoo marabbiitii maaluma.